Ashamaa arga fuunii hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkamitti nagaa keessanii bakka jiraattan baga viidiyoo har'aa walitti dhufnee yuutuubii kan koo warroon sabskiraaybii gootanii dhuftan anaa dhufu warroonni sabskiraaybii godheen ishee diimtuutan xaq godha sabskiraaybii godha kabraa jechuudha har'a nama irrati samira anaaf samiraan yeroo dheeraa erga wal barree gara waggaa 5 yani takka wal lolleen beeknu takka jetteen gaddu keenya deemeen beeku geeru har'a waan hin jirre waan isheen hin jenne uume prank ishee gochuu qaba. Samiraan hammam ofitti amanamummaa qabdi. Samiraan hammam nama hin amanne. Yoo namni ofitti amanamummaa qabu tokko dirrifatu yookiin immoo maal isti Samiraan maal jetti har'a wajjin turra. Bilbilaa fi na wajjin tura please like goda like إننا نوجين ترى إن أم سمير قبل بلان ترى نوجين ترى هالو ويه أكمي كيف هذا نجي قلت ربي ما قابل بلا قدي كافته تركين نجيس سبيكتا وانا كانت كم نجا كده نجا قلت ربي هركو أنت إيش قافة شو بربادي ما لقى فتشو برباد أنا أفسير يا يرو أنا ما قبل تسمو أنا ما قد أنا ما قد يسوون أنا أفسير يا يرو إير أول لين بيكنو قدو كنت وانتي جتنا ديمين بيكو أما قالوا بقى ولولون كن ينافو ما سقدينا أكلت وكسي يدك كان عندك أنا متيمو tokkoffaa jechuun ani waan akkana irra na shakkitadhee hin beekin biyaadin beeku ati anaaf obboleettiidha maal yaani obboleettiidha olitti yaani baqa akka hiriyaa jechuun hiriyaadha olitti jechuudha qoy kaasittaa himu እና akkamitti ati hiriyaa keetirra na shakkitanaan dhugaa warqee akkatti hiriyaa koorraa shakkaa narratti jaalatti moo maal jettee haasoftee jirta nama biraatti akkuma ati haasofteetti natti himan. Oh my god, lucky bodu dubbi sawati kun nam fudhatini at nama giddu keenya seenee yaani hinaafa investimenti ga shamarran tokko waan hinaafanii gargar dhugaasu jiraniiti malee gonkumaa yoo waan akka kanaatti beeksisni beeku jechuuf immoo hin danda'u. Dhugaama? Nuti yaa kaleessaa miti si galee. Akkamta akkasinaan jettaatiin. Ammaal beekaree kun. Ani fudhattaati waan kana. Ani maalin beek? Waan kana fudhatta amantee yaani hiriyaa koo waan akkanaan jettee fudhatta. An tokkoffaa akka hin jettu Samiraanii anaan akka buleetti na ilaalti abadan Samiraan kana hin jettu jedhee baay'ee intin jedheen ture beektaa? Lakki gonkumaa kanan jennis jedhullee hin danda'u an akka uummata akkasinaan jettaatumtuu rakkina qabda. No jechuun Maalitti qoosaa jirta har'ammoo? Laa qoosaa miti suma dhugaa barreeffamaa fi sagalee kee namni natti ergee amani malee dura amanaan turre. Barreeffama kootiif sagalee koo sitti ergan miti naa ergi kaafi sana. Hayi. Akkamitti waan akkasii dubbadda booni yoo mantaaniidha kun dhugaa rabbiyaa hedduu si jaalladha hedduu si kabajaa hiriyaa koo adroggaa miiqoggaa torba guutuun taate ani fati akkamitti waan akkasii fakkaasin narraa argitee beekta. Waan akkana sirraa argee beekaa akkamitti narra akkana siin jedha. Samira kana caalaa an prank yoo gochuu hin danda'u prank si gochaa jira bakka kalaas. Maraattuu beekana qoyyatti. Innaa prank si gochaa hin jira. Ofitti amanamummaan kee baay'ee na ajaa'iba. Yani nan amattuu jechuudha waan badaatti. Allee siin hin
jenne ka akkamitti si amana si galee yaani ana waan hin dubbanne tokko kun kumallee akkan hin dubbanne waan of beekuuf yaani waan akkasii nanna'e beektaa na irratti sinjira simmoo yaani waan akkasii akkan jennes nin beekaa kanaaf. Yaa kabiraammoo tasumaa warqii waan akkanaa hin gootu hin beekta. Innaa dhaamsatti qabdu hordoftoota kiyyaaf maali? Dhaamsi an qabu warqeen nama gaariidha. YouTube subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun jajjabeessaanii. Mucaa baay'ee sabboontuudha. Atis banatti miti YouTube kan kee? Saamuu tuubeedha. Banaddee. Innaa yaa saamuu tuub jedha akka subscribe si godha share goona. Hordoftoonni kan koo akka subscribe si godhan. Okay. Baay'ees jaalladha. Anis baay'ees jaalladha. Anaaf si tasuma nama wal loluu miti beektaa baay'ee ajaa'iba hirummaan keenya anaaf si erga wal barree gara waggaa 5 caaladha takkaallee jettiin gidduu keenya deemee wal lolleemme tureeyyu. Hinamanullee hojinaan jedhanillee hinamanuu beektaa baay'ee waan si amanuuf. Yaa dhugaa jechuun sitti hafee dhugaa rabbi. Thank you. Naraa fagaatti fageenya taa'amootu garuu. Atis akkasuma nama gaariidha bareedduu kiyya qulqulluu namaa jechuun namni si beeku sirriitti hiriyaa jechuun namni gaarii jechuusidha. Qulqullina keetii fi konfiidensummaa keenya jaaladha yeroo baay'een beekta. Naa bakka bareedduu kiyya kana siin jedha yeroo biraallee deebinee waliin haasofna bilbilaan. I love you. Ciao. Bye. Innaa hordoftoota koo akkuma argitan Samiraa prank gochuuf jedhee maaliif ofitti amanummaa waan qabduuf hin shakkini. Waan akkasirraa waan namoota wal shakkumti anaaf Samiraa jechuun hiriyaa dhugaa bara dheeraa turre erga wal barree waggaa 6 mana caalee waggaa 5 waggaa baay'ee dheeraa ta'e dagadhee yoon erga wal barree. Innaa waan hundaaf Samiraa jechuun hiriyaa tiyya qulqulluu baay'ee jaalladhuudha. Akka hiriyaa qofa osoo hin taane hiriyaadhaa wal akka buleettitti ilaala. Innaa please YouTube isi Samuu Tuub jedha irratti isin barreessa. Samuu Tuub jedha please subscribe godhaa fi jajjabeessaa. Mucattii cimtuudha beektanii duraan waa'ee siyaasaa irratti dubbatti ture. Yaa abashoota kana arrabsitee baay'ee guggubdi ture. Samiraa jechuun baay'ee cimtuudha Facebook irratti baay'ee liivii fa'aa waa'ee siyaasaa kana bara 2016 fi meeqa maal keessa akkas turte amma dhiiste malee jechuudha. Naa YouTube illee yoo eegalte wantootaaf nama kufalchiisu waan bareedaa akka hojjettu abdii qaba waan ta'eef kanaafiyyuu subscribe godhaa jajjabeessaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha. Ciao.